Ashamaa harka foon kabajamtoonni hordoftoonni maatii Amboo Miidiyaa nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Jira jirtuu nagaa keessanii ani nagaa godha waaqayyoof haa galatu. Ani obboleettii keessan Biiftuu Shoodha. Mana Amboo Miidiyaa ta'an argama. Amboo Miidiyaa biraa maal gooti Biiftuun walumaan kan ilaallu ta'a. Warri beektan hin beektu. Warri hin beekne immoo Biiftuun maaltu akka mana Amboo Miidiyaa dhufe waliin kan ilaallu ta'a. Sinin jechuun jaalladha obboloota koo bakka jirtan hundi keessanuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Mana Amboo Miidiyaatti na simachuu keessaniif galatooma. Like, share gochuun hin dagatinaa. Viidiyoon amma dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Viidiyoon nama kamiitu yeroo ilaaltan like godha, share godha. Hanga isinii qabdan hundi keessanuu share gochuu hin dagatinaa. Likes gochuu hin dagatinaa. Wanta dandeessaniin wanta isiniif danda'amuun wal bira dhaabachuu hin dagatinaa. Sinin jechuun jaalladha. Egaa mana Amboo Miidiyaatti waan simattaniif galatoomaa sinin jedha. Guyyaa har'aa mana Amboo Miidiyaa kan na fide Amboo Miidiyaa dadhabdee firii dadhabbii ishee argattee baay'ee gammaddee sinin argamti. Tokko baga gammadde jechuun dhufe. Lammaffaa immoo irra caalaa tokkoffaa ta'uun ooluyyuu kun gammachuu kun asirratti ibsachuu dhufe jechuudha. Baay'een itti gammadee jira jechuudha. Hanga isheen itti gammaddetti caalattuu gammaduun oolu garuu haa ta'u xiqqoo ishee abbuma manaa turre caala gammadeedhaan. Innaa isheetuyyuu gammaddee jirti. Gammachuu ishee gammachuu koodha. Gammachuu keessanii gammachuu hunda keenyaati. Baga gammadde jechuudha fan dhufe. Irra caalaa adabamtee turte. Adabbisan obsaan eeggattee xumurtee irra deebitee ergattee amma immoo deebi'ee fi gammaddee hin argamti. Egaa gammachuun ishee gammachuu keenya, gammachuu koodha, gammachuu keessanii. Baga gammadde jechuu fi gammachuu koo asirratti ibsachuun dhufe jechuudha. Egaa Amboo koo baga gargaaramte, baga waaqayyoon si gargaaree firii dadhabbii kee argite nama har'aa nama guyyaa gammachuu kana baga waaqayyoon si godhee baga gammadde siin jechuun jaalladha obboleettii koo. Gammachuun kee kan itti fufee haa ta'u nus siif gammannee jirra. Ani faan keessiyyuu birqaanaataan oolee guyyaa sanis taanan hangarraatu ምናልባት yoon har'a mana kee dhufee gammachuu kana asirratti ibsadhee narraa galee hin beeku malee gammadaa kan ture jechuudha hangarraatiyyuu jechuudha. Egaa innaa waddeen wuddeedha. Egaa kufan maleen ka'anii kufnee kaanee Amboon kuftee Amboo waliin kufnee Amboon kaatee Amboo waliin kaane. Yeroo kuftutti gaddi isheetti dhagaame nuttis dhagaameetiin jira. Dadhabdee baay'ee tokko odoo gammachuu eeggattu namicha adabee achi as deebise homaa gochuu hin danda'amu. Obsumaan eeggattee guuttattee immoo amma gammaddeerti. Waaqayyoof haa galatu waan hundumaafuu jechuudha. Hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuun jaalladha obboloota koo bakka jirtanitti. Warreen ishee waliin dadhabaa turtan hundi keessanuu isiniin jechuun jaalladha. Itti aansuudhaan immoo gargaarsi keessan, gargaarsi keenya, gargaarsi kiyya ammallee akkanumatti itti hafuufu wal bira dhaabachuun, wal gargaaruun, yeroo keenya aarsaatti waliif gochuun akkanumatti itti hafuufu wanta dandeenyuun wal biraa dhaabannu tokko haa taanu, tokkummaa keenya haa cimsannu, waliin haa guddannu isiniin jechuun jaalladha. Egaa Amboodhaaf dhaamsan isheedhaaf qabu. Amboon jalqaba irratti maqaa Amboo baattee jirti. Amboo jechuun biyya gootootaati. Maqaan isaa guddaadha jechuudha. Maqaa Amboo baattee wanta irratti Amboon kan wal madaalu, wanta Amboon wal madaalu akka irratti nu dabarsitu. Dhaloota ammaafis ta'e dhaloota duuba jiruufis wanta barumsa ta'ee darbu tokko, wanta jajjabinna ta'ee darbu tokko, hubannaa wanta irraa argachuu danda'an tokko akka irratti nu dabarsitu abdii guutuu sirraa qabna. Jabaadhu siin jenna. Bakka jirtutti wanta dandeenyu nullee si waliin jirra, si gargaarra. Wanta dandeenyu yaadaanis gochaanis akka si bira jirru beektee ilmaan Oromoo kamiyyuu Oromoo kamuu si bira jiru. Amboon maqaa guddaadha. Miidiyaa Amboo Miidiyaa jettee maqaa Amboo baattee wanta irratti Amboon wal madaalu akka irratti nu dabarsitu abdii guutuu sirraa qabna. Obboleettii keenya cimtuu atuyyuu cimtuudha.
ciminni kee koftee ka'u irrattuu cimtuu ta'uu ni beeksisa jechuudha. Namni tokko namni hin qoramne hin jiru. Qormaanni jireenya keessatti sitti dhufu si kaasuufi malee jireenyatti si dabarsuufi malee si kuffisuufi miti. Qormaatichi inni sitti dhufe akkaati gammachuu kana argituufi malee akkaati gaddite haftuufi miti. Baga dhufes baga darbes baga koftes baga kaates wanti hunduu darbee jira. Na jabaadhu irratti hojjedhu siin jedha. Hordoftoonni Amboo Miidiyaallee laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan jajjabeessaa bira dhaabadhaa. Ishee qofa miti yuutubaroota kamiyyuu yeroo viidiyoo nama laaltan hamma dhumaatti ilaala laayikii godhaa sheerii godhaa miti guddeedha. Biiftuudha. እና የሮና ሰው ጥቆ ቆሱን እንጃለደ jechuudha qosa kiyarratti warri እንጃለነ ወጀራተ ነው ፈልጃስን እንጀቹ እንጃለደ ጋምቦ ኮ በገ ገመዴ ፖለቲኮ በገ ወቀስ ገርጋርስ እንጀቹ እንጃለደ ሁንዲ ኬሰኑ በገ ገመደን ከነም ቦሊን ደደባ ቱርሰን አንስ በገን ገመደ ሁንዲ ኬሰኑ የሮ ኬሰን አርሳት ጎተኒ ብልብለ ኬሰን እት ጉብደኒ ደደቢን ሼ ደደቢ ኬሰኒ ደደባ ቱርተኒ adabamuun ishees adabamuu keenya adabamnee tura wanta dandeessaniin wal bira dhaabadha tokkummaa keenya cimsannu isiniin jechuun jaaladha hagam beekurraa isa kanan isiniif qooda jechuudha wal bira dhaabachuun tokkummaa cimsachuun ofuma keenyaaf ofiif walii taana namni biraa dhufe nuun gargaarsu jechuun jaaladha asuma irratti xumuradha waan gaarii sirraa eeggannaa hamboo kosin jedha egaa amma dhuma viidiyoo kiyyaatti waan waliin turtanis isinis galatooma maatii Amboo Miidiyaa hundi keessan bakka jirtanitti nagaa argadhaa nagaa waaqayyo keessa jiraadhaa Amboo bira dhaabachuu hin dagatinaa galatooma eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu bakka jirtanitti nagaa argadhaa.